Ashama harka fuudhaa akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan maatii keessanuu nagaan nu bukkee jiraatu simbiraallee haa jiraattu. Har'aan kana deebinee dhufnee jirra. Duraan nama lama taanee turre amma sadii taanee jirra. Sadii taanee dhufnee har'a immoo bakka walumaan dasnu jedhee as baay'ee gammachuu wayii tokko keessa jira. Kanaafuu sin jalaas baay'een badee kanan dhalan baduu gizee natti tole siniif kan hojjedha. Sin immoo kompilekshaa godha. Dhageessanii jirtu jecha isaa kana kompileksii jechuun isaa sabiskiraaybii jechuudha. Kanaafuu sabiskiraaybii godhaa fi nu jajjabeessaa. Ashama harka fuuni akkam jirtan hordoftoota chaanala keenyaa kan taatan marti keessanuu nagaan rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu. Akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guutuu irraa afaa qabnaa nageenya nu bukkee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jecha. Egaa obboleewwan keenya baay'ee tokko isin jalaa bannee turre baay'een keessanis ta'e kallattii kamiinuu nu iyyafataa turtanii yaa waan badaaf miti waanuma gaariif turre. Kaleessa gaafa nu beektan lama taanee jira har'a immoo Hacaaluu faana sadii taanee isin dhufne. Egaa waaqayyoof galanni haa ta'u ijoolleen baay'een dhiphattanii baay'een keessa kadhannaallee naa gochaa turtanii baay'een keessan immootu haalaan keessa jiru hubachuudhaaf kallattii kamiiniyyuu na gaafataa turtanii galatoomaa galata guddaa na biraa qabdanii. Maaliif battala sanatti miidiyaa irra baay'ee kana jechuudhaaf natti ulfaatus sa'aatii kana immoo yeroo isaa eeggatee wanti kamiyyuu guyyaa eeggatee hin ta'a. Kanaaf har'a kunoo isiniif dhufee jira isiniin jechuu barbaada irra caalatti baay'ee keessan galateeffachuudhaaf akkasumas immootu maalirraa akka hin ga'e isin hubachiisuuf jechuudha. Tarii akkuma namoota kaawwanii maaliif guyyaa akkasii sanarraa qabdee amma jiramii miidiyaa namoota tokko nagartanii akkasitti maaf nu waraabuu didde jechuun keessa hin oolu. Waan akkasii kaleessa dheengadda sin beektanii amalli kan koo maal akka ta'e jechuudha waan akkasanii keessa kootti naan fudhatamu. Isuma kanayyoo dafee biyaansi torbee lamatti isin waraabuu hin danda'a ture garuu naaf himi jechuu hin dandeenyeen beektaa namni kamiyyuu jechuudha. Ani namoota sanaafuu akkamitti akka mijatu waaqayyo kun beeku baay'ee tokko ulfaata. Maaliif nagaan hiikamtanii deessanii kaatanii sikkoo wantoonni itti aanee dhufu wantoonni tokko jira akkasuma warri ijoollee shamarranii yookaan immoo dubara dhahanii waanuma salphaatti rakkoo hin qabu jechuu barbaadanii ijoollee ilma dhiiraa yoo ta'e immoo achumaanis wanti itti fufu baay'ee jira sana keessa daa'imni isinitti bo'aa hin cannaqamtu hin dhiphattanii waan akkanaa miidiyaa waraabuu mitiitii waan tokkoyyuu isiniif hin dhufu jechuudha. Kanaaf ani piroosesii waan akkasii sanallee ofirra dabarsuuf jechanii yoo naga'e isiniin jechuu barbaada haa ta'u malee wanti hundumti isaatiyyuu nagaadhumaan darbee kanaafuu hundi keessanuu galatoomaa waaqayyo isin haa eebbisuu kan naaf dhiphataa turtanis amma immoo gammachuutti isiniif haa jijjiiramuun isiniin jedha. Egaa maaliifi garuu maaliif sa'aatii kanatti waan baay'ee haasa'uu baadhus amma kana yoo naasa'e gahaadha. Maaliif jirra isiniin jechuumaaf dhufni amma nu jechuudha. Hacaaluu yeroo hunda viidiyoo yoo hojjennu jedhee immoo na gaafata. Garuu ani mootuyyuu maaliif naaf mijanne akkuma isiniin jedhu kan innis mana tamaarii tola sa'aatii kun itti bahee dhufa. Inni garuu hojjenna naan jedha viidiyoo jechuudha. Garuu anaaf immoo gonkumaa naaf mijachuu hin dandeenye haala tokko wantoota ji'oottan sadeen dura darbanuus wal qabatee rakkoon tokko jira akka sammuu keessan gadhiisuu hin dandeenye kan baay'ee isin dhiphisu jechuudha. Haa ta'u malee waan nan fayyaadha. Ani sanas ta'e kana hunda caalatti nagaan hiikamuu kootiin gammada. Maaliif kaleessa fi har'a keessan adda baafachuuf iyyuu fayyaadhanii darbuun keessan waan baay'ee isin barsiisa jedhee yaada akka kootti jechuudha. Maaliif ani haala cinqii akkam ulfaataa ta'us wanti hin dabarre hin jiru ta'uu isaa ta'uu hubadhe jechuudha. Hin darbaa hundumtu guyyaa fi yeroof sa'aatii isaa eeggatee jechuudha. Kanaaf iyyuu darbee jira hundumtu hin taru baay'ee ulfaataa lubbuu namaa fudhatee deema jennee osuma yaannu iyyuu wanti hin tarre hin jiru taree jira hundumtuu isiniin jedha. Kana booda isiniif dhufnaa mee chaanala kanarratti nu jajjabeessaa haamilee keessan laallee hammam jajjabina akka nuuf qabdan hammam akka nu duukaa jirtan laallee toon iyyuu guyyaatti aanu viidiyoo kan isiniif hojjennu taana hammasitti immoo isin jirra jedhaatii koomentii jalattis nu barreessaa akkasumallee sabiskiraabii gochuudhaan mee biyaansi maamila kana akka dafnee kuma goon
jechuudha. Maaliif seera isaa guutuudhaaf hin beektanii. Kana duras isinitti himee jira. Yaa ta'u immoo homaa miti. Chaalenjiin baay'atu sanarra ga'ee jira. Borus immoo nan ga'a jedhee abdii qaba. Kanas immoo guuttadhee tooniyyuu nama itti gammadu rabbiin haa taasisuun isiniin jedha. Isinis immoo hamma dandeettii keessanii na jajjabeessaa na duukaa bu'aan isiniin jechuu barbaada obboleewwan kiyya. Egaa Hacaaluun kana booda viidiyoo inni hojjeta. Haatii isaatti tole jechuudha. Xiqqoo barumsi isaa ulfaataa ta'us inni hojjeta. Darbee jechuudha. Yeroo hunda akka duraanii hojjisiisuu hin barbaadu. Xiqqoo ishii adeemsi isaa barumsa irratti ta'uu qaba jedhee yaada. Kanaafuu obboleewwan kiyyaa kanuma isin dubbachuu dhufnee mee inni yoo ammam gammadee maaltu itti dhaga'ame isiniif haa dubbatu obboleessa argatee jechuudha. Kanaafuu gara fuulduraatti viidiyoo akkamiitiin akka isin dhufu inni isin dubbataa jechuudha. Abdaatu. Ashama harka fuudha akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota keenya kan taatan maatii keessanuu nagaan nu bukkee jiraatu simbiraallee jiraatu. Har'aan kana deebinee dhufnee jirra. Duraan nama lama taanee turre amma sadii taanee jira. Sadii taanee dhufnee har'a mooyi bakka walumaan dasnu jedhee as baay'ee gammachuu wayii tokko keessan jira. Kanaafuu sin jalaas baay'een badee kanan dhalan baduu gizee natti tole sinifan hojjedha. Sin immoo kompilekshaa godha. Dhageessanii jirtu jecha isaa kana kompileksii jechuun isaa sabiskiraaybii jechuudha. Kanaafuu sabiskiraaybii godhaa fi nu jajjabeessaa. Kana booda viidiyoon hojjetamee viidiyoo ciccimaadhaan nuuf taasif. Isaan hin jedhe kanaan maal jettaa? Viidiyoo ciccimaa wayiitti natti footuu daa'imaatis kaasessin ergaa kan ni bareedu. Baay'ee bareedanii mucaan keenya. Kanaaf namoonni mootuyyuu obboleessi kee maqaan kee eenyudha jettanii ofuma maqaa bareedaa barreessaa kan itti qajeeltanis jiraachuu dandeessanii kan keessa maqaa baay'ee qaba wanti dureessa maqaadhaani. Waaqayyo akkamitti gara fuulduraatti dureessa isaa taasisuuf fayyaa godhee jechuudha. Maqaadhaan dureessa ture maqaan ilma Oromoodhaa bahuudhaa malee tokko nafne. Sana keessa garuu tokkumatu mo'ate amma yoonatitti. Kanaaf isinis immoo komentii jalatti nu barreessaa rakkoo hin qabu taariikhanuma kanuma isaa kanatti iyyuu qajeeluu dandeessa waan ta'eef jechuudha. Egaa obboleewwan keenya kana fakkaataa har'aaf baay'ee dubbachuu hin barbaadu hammuma kana isinitti haasa'a. Isumayyuu raffisneeti maal rafas miti utaaloo wayii qabee raan kukurroofsisiisa. Harkatti baadheen isinitti haasa'aatii jira jechuudha. Akkuma agartan kana jechuudha. Akka kanatti hammadheen isinitti haasa'aara. Egaa kana fakkaatan isinin jedhaa kanarratti wanti dubbachuuf jiru yoo jiraate jechuudha. Walumaa galatti haala kam keessattiyyuu baay'istanii namarratti of hin gatinaa, nama hin abdatinaa, waaqayyoon abdadhaan isinin jedha. Maaliif jennaani ani hin beeku dhugaan isinin jedha. Waan guyyoottan ji'oottan torban dabarse keessatti bakkin itti namas abdadhee olee kufee waaqayyoon oolchee jira isinin jechuu barbaadananii nama hin abdatinaa baay'istaniituma jechuudha. Namni kamiyyuu afaan damma dibatee dhufeetu iyyuu fira isinitti fakkaateedhaaf nama hin abdatinaa. Nama abdachuun abadan isin gatti baay'ee tokko isin kuffisti. Kana fakkaatan isinin jira walumaa galatti hunduma isaa keessayyuu tarii ayyama rabbiitiin jechuudha. Ayyama namaa osoo hin taane osoo akka hojii namaati sa'aatiif yeroo kanayyuu hin eegu jechuudha. Hojii rabbii ta'e immoo yeroo kana eegee jira waaqayyo maqaansaa kan ulfaate haa ta'u hundumti isaayyuu darbee har'a kunoo gammachuudhaan osoo nyaachuu baattanii dhuguu baattaniyyuu isin noormaalii nagaan hiikamtanii daa'ima fayyaa harkatti qabachuu wanti kana caalaa isin gammachiisu hin jiru. Maaliif jennaani baay'een kan waliin da'umsa sanayyuu dadhabee tooniyyuu haalan taane keessa galu baay'ee jira. Baay'een immootuyyuu noormaalii dahuu dadhabanii tooniyyuu kan gana jira wantoota baay'ee bichaa irraa isiniif hin dubbadhu. Sana hunda keessayyuu immootu haala itti jirtaniif akkaataa itti jirtan waaqayyo laalee madaalee maaliif hammam haala cinqamaa keessa akka jirtan jechuudha. Rabbi akka itti isin hubatu jechuudha. Waan tokko malee jechuudha. Hammamis dhukkubni waanuma jiru nama dhukkubsatama. Garuu immoo sa'aatiitti dooktoriin iyyuu daa'ima kana dahuu hin dandeessu ati. Kaleessa miidhamtee gola namaa keessaa dhufte daa'ima kana dahuu hin dandeessu. Naan jedhi gaafa jalqabuma duraatirraa ka'ee jechuudha. Garuu immoo akka dooktorii yookaan akka namaa osoo hin taane akka rabbiitiif waan marasaayyuu darbee hiikamee har'a noormaalii ta'ee jira. Ani isiniin jechuun barbaada. Waaqayyo anas fayyaa daa'ima fayyaa sanaa kennee jira. Kanaaf iyyuu obboleewwan kiyya yeroo tokko tokko jecha namaattis of hin amaninaa namallee hin abdatinaa. Maaliif jennaani sa'aatii kana keessatti lubbuu si oolcha hoo isiniin jedhe namni hin abdatinaa nama. Dhugaa baay'ee tokko ulfaata. Kana fakkaatan isiniin jedha. Waanuma hunda keessatti iyyuu
deebinee dhufnaa subscribe godhaa nu jajjabeessaa isiniin jechuu barbaada. Turtii gaarii.